Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa. Kun qophii sonaartiiti. Qophii sonaartii koo guyyaa irraatiin mana tiiktaakerii jaallatamaa fi kabajamaa akkasumallee koomeediyaan argamee jira. Namni kun eenyu akkamitti argatte kan jedhuu fi walumaan qophii koo keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Saganticha qopheessuun kan isin waliin turan Ayyaantu Taayyee, ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoonaa waliin jira. Aga xumura qophii kootiitti bashannanaa koflaa bu'aaraa nafaana turan isiniin jedha. Egaa gamanumaan tiiktookeeriin jaallatamaaf kabajamaa koomeediyaaniin kun eenyu ka jedhuu fi meesaa wajjin wal simbarsiisaa isa biratti argamee jira. Ayyaa Abbaa Abdii baga nagaanii gara mana keetitti nu afeertee akkasitti nu waliin yeroo dabarsuu keetiif hedduu guddaa galatoomi. Egaa hordoftoota koo waliin wal baradhu. Hordoftoota maqaan kee Ani Ayyaantuudha garuu. Ayyaantuu maqaa barattoota ijoollee Ayyaantuu akkam jirtan nagaa qabdanii fayyaa qabdanii isin jettanii ani Abbaa Abdii maraataa akka jarqee ka hullum ka ጊዜ ka laayif ka wanta ka ምንም ka caccaqalleen ka seet ka toofiin ka faran ka hullum ka እንደዚህ ነው sun ana jechuudha nam tokkollee sodaadhu amma kana firideen maay normal face ምንም caccaqalleen akka baga boontuudha wal bartan isin jedha boontuun jaalatamtuu kabajamtuu uffata aadaatiin faayamtee na keessummeessitee asitti argamu Ayyaantu hedduu galatoomsin jedha kabajaa fi jaalala si qabu xiqqaa miti galatoom. Ayyee ulfaadhu galatoomii anillee hedduu nama jaallannuuf akkasumallee argachuudhaaf yeroo baay'ee nama barbaadaa turedha. Garuu barbaachi keenyarra nu milkaa'ee gara mana isaatiitti argamne kunoo akkasitti isa faana yeroo gaarii dabarsina jennee abdanna. Egaa Abbaa Abdii ati maqaan ittiin tiiktaakii irratti beekamtu Abbaa Abdiidha. Garuu maqaan Abbaa Abdii kun kan masooti moo maqaan isaa inni sirriin eenyu eessatti dhalate Abbaa Abdii? Maqaan kee oriijinaaliin gisee akkan dhaladheeyyuu na baasani. Abdurashiid Ahmad Muhammad. Falyatafaddal mashkuura wa ma'juura. Afaan Arabaatiin akkas. Tole maqaan kee Abdurrashiid. Garuu yeroo ammaa kanatti Abbaa Abdiidhaanidha kanatti tiiktaakii irratti beekamtu. Maaliif maqaa kee kan abbaa faatii keessi yaaman san dhiiste maqaa kana Abbaa Abdii maaf jaallattee ittiin of eegalte? Ijoollee baadiyyaa kee naa baase baadiyyaa kee fa'aa Abdullaahi fa'aa ijoollee sun maqaa sun naa baase 2020 keessa maqaa san ijoollee naa moggaaftee achumaan natti hafe jechuudha. Maali ani fi moggaafan waan ani fi moggaafadhee ijoollumaan nama gosa ijoollee diraamaa waliin hojjechuu ture. Tole ayyee. Tiin baadiyyaa kee maqaa kana sii baasee jechuudha. Tole egaa ati yeroo ammaa kanatti tiiktaakeriidha. Kanaan dura yuutuubeera akka turteef akkasumallee immoo piraankii baay'ee sosodaachisa. Biyya akkam beekutti biyya lammaffaa yookiin biyya kee keessa miti kan jirtu biyya lammaffaa keessa jirta biyya baqaa keessa. Biyya kana keessatti piraankiilee kanatti addalagdu piraankii ciccimaa ture. Yeroo piraankii sana dalagaa turte keessumatti piraankii hamaadha kanatti hojjettu akkamiin mudannoon achi keessatti si mudatee beeku yoo jiraate irraa xiqqoo nuubi. Armaa dhaban boksii tajalqaban inni irraanfate. Piraankii nan hojjetu piraankii namni akkanuma jedhu kanaan piraankii nama tuman. Piraankii meeshaa namaa fuudhan. Piraankii dukkaana namaa saaman. Kanuma kan kee kana nagayaan teettee gurgurattaa miti uffata carqii sanitti kaahee daaraa matarratti filaqee dukkaana kan keessanii meeshaan kee guuradhee gabbaa maal taate duubate. Siidhaa yookiin si duukaa fiiti. Sihii dukkaana osoo hin taane warra karaa irra jiru na ajjeese. Sanin na tume. Si tumanii jechuudha. Hattuu oguu ishii waattee qabanii abbaa qabeenya irraa fudhatan osoo hin taane uummatuma magaalaa guutuutumaa guyyaa sana siidhaanii jechuudha. Hanga hafuura baafachuu dadhabu tokko na godhe meeshaa namaa fuudhee. Tole yuutuubii sana dhiisteeti gama tiiktookitti akkamiin dhufuu dandeette? Erga reebamtee booda sodaatteeti moo akkamiin gara tiiktaakitti dhufuu dandeette reessan booda? Gaafasii piraankii hedduu hojjechuu dur diraamaan eegallee diraamaan kaan osoo oofnu ijoolleen biqishoo adda babbadanii gaafa koronaa ture gaafa koronaa san namoonni hundinuu firii jiranii dalagaan hin jirtu gaafas diraama hojjechuu eegallee ergasii ammoo namni dalaga deebee namni guutuun adda badee jennaan bakka namumaa 2-3 taane piraankii ta'an hojjechuu eegalle. Piraankii ta'an anuma qofatti hojjetaa yeroo tokko bosona deemee masaayii tokko billawaan keessan abbaafatee biqiltuun morma hunda narraa muriin
واحد دوت أشرا نموذج تاني نمنا الدم نام برانكي تبي برانكي ثانو صوفه برانكي ثاني رتي تومامي إمي أمي نتا كومنتي نايته الكار اللي هنا رجع بتوكو به أشوف مرة بقى واني أميد أسرانجي ستوب قد نانجلني أشوف مرة الركاب بناه أصودي هو تيك توك بقى من مفيد سيربرر كنا هلا تيك توك سيني سير نتا ما تعرف يعني YouTube la cara de que kita dum si jete si tumani kaptam TikTok में तो मगे से tole gaa abbaa abdii akkaataatti YouTube irra dalagaa turtee fi miidhama sirra ga'ee jirullee nutti dubbatteetu jirta. Chaalenjii akkamii yookiin immoo mudannoo akkamii keessa dabarteeti kanatti YouTube san dalagaa turte fakkeenyaaf qodaa wantoota hedduudha YouTube hojjechuudhaaf illee waan nama barbaachisu chaalenjii sana hundumaa akkamiin keessa darbaa turte. Anatti siima gootu waan YouTube itti keessa bahee gara TikTok itti dhufe takkaffaa maallaqa hedduu itti baasee maallaqa tokkollee irraan argame. Lamaffaa dadhabbii hedduutti dadhabee bu'aa irraan argame. Sadaffaa maallaquma keessa yaabaatiin kaameraa hunda bitee waa hunda tolchee qopheessee biraankii viidiyoo itti waraabee maarree ta'ee maallaqni kan ittiin dhufe bankiin erga maallaqaan kaash erga kaash jedhanii waraqaan erga poostaan erga maallaqsi onlaayinii irratti Gmail kan keerratti ergan kaane poostaan naa ergan hogguu poostaan naa erganii bankii bakka poostaa dhaqee wannaa san waraqaa san fudhadhee bakka bankii dhaqu taaksii narraa muran. Taaksii narraa muranii fi maallaqa sanii fi taaksii narraa muran waladda. Waladda garaagarummaa guddaa qabaachaa. Guddaa hedduu waan sammuu xiyyeeyyoon fudhanni narraa muran. Kanuma laalee maallaqni YouTube irraa argatanii yoo taaksii namarraa kan muran taate sodaadha hin jiru. Achiin xiqqoo sammuu narraa qabbanuuf. Achirraani bakka mooranii achumarra qaxxamna jette namoota hedduu ammoo baankiin erganiif yoo baankii si argan ekosaa wanta kallee wanni miidhasirraan gahu wanni taaksii sirra muran wanni mootummaan waan si gaafatu hin jiru. Yoo ammoo tinuu poostaan si erganii hogguu baankii deemtu mootummaallee si gaafata warri ergisullee inni murata karaa kanaan miidhamuu danda'e jennaan bakka YouTube sarachumatti lafa kaa'ee gama TikTokii dhufee jechuudha. Ammas wanni akka malan itti miidhame kaash 24 jedhanii waan takka dhufe. Wanni qarxam godhee mudhii xiyyeeffatu. Kaash 24 tunini akkuma maallaqa kee keettee after 24 hawaa maallaqa dabalii sanii argata. Wanni hunduu Uganda, Tanzaaniyaa keessatti taasifamaa turte Keeniyaa gad dhufte jechuudha. Waan kaan maallaqa waan kiishaa qabuu fi waan manaa qabuu fi waan waliin bite kan guutuu kaameraa fi jinni jaanka guutuu Taiwan geessee gurguree maallaqa kana keekkaa. Har'a yoo keekkeetu dabalii taatee si dhufu. Har'a kuma 10 keekkeetu kuma 20 gargaarsa fudhata. Yoo kuma 20 keekkeetu bor kuma 30 argata. Osoo akkasiin oofu jiru wanni waan hattuuta daban. Onlaayinii hannaati. Malee wanni waan dhaabbata qabaatiin. Soomaliin tun nama miliyoon tokko keekkaa'ee dukkaana guutuutti gurguree achumaan kasaaree jira. Anillee kaameraa gurguree laaptooppii gurguree waan guutuu waan manaa qabu waan kiishaa qabu guutuutti gurguree kaash 24 hawaasan keekkaa'e maallaqa jiru. Guyyaa sadii yoo geetteyyuu wannaan kaan hojjifamte. Maallaqa kan guutuu walumaan cufatu. Kaameraa gurgur, laaptooppii gurgur, maallaqa kiishaa qabu hunda achi baasee qabeenyi fi guutuu achi keessa miti. Duwwaaf jechuudha. Duwwaaf. Yoo YouTube deebi'ee jedhe kaameraa qabu, laaptooppii qabu, maaliin ediit godhaa, maaliin of waraabaa, akkam taharee harka maradhee taa'u qofa. Akkasitti hamilee na jaftee maallaqa kan guutuu kaash 24 hawaa namni hin beekne jiru wal Naayiroobii yoo Keeniyaa maallaqa sadiitti achi kutee achitti yoo madda achi jalaate YouTube. Kaameraa dhabeenyaan laaptooppii waan ediit ittiin godhuu qabu harka kennadhee taa'ee daaraa dibadhee gara TikTokii dhufuun taphataa. Ati kanaan erga YouTube hojjetaa turte gama TikTokii dhufte nama arrabsuudhaan itti kanatti beekamtu. Xiqqaa guddaa abbaa amantii warra amantii hin qabne tun taane hunda walii qabdee arrabsita. Mee sanarraa jalqabu maaliif nama arrabsita TikToka gubbaa irratti maali sababni kee? Ana siima boota. Ayyee. TikTokii barate. Viidiyoo poost godha. Namni tokkollee laayikii naan godhu. Laayikii seen nama sadii ta'an na laata. Yoo an TikTokii an barabu nama 30 nama 50 nama 1000 laala uummata. Jara akkamiin namni akkasiin laalaa anammoo nama 4 na laala.
nama afraa kana iyyuu arrabsee oole. Haala biraatti ishee godhani. Guyyaa tokkoon seene nama 8 nalaa keessa bulee hagalatti bareedee keessaa akkamitti amma maal dhawadhaa namni gariin beeka sammuu kana keessatti balbala waan takka ittiin seenu barbaada. Miidiyaa kan akkamitti seenaa sammuu kiyya keessatti memoorii sarchi godhu. Akkamitti uummata kanaa waliin makamaa namni na biran dhufu viidiyoo kiyya poost godhu laayifii naan godha laayifii seenuu namni tokkollee na biran jiru. Bakkiin aaree mala daawwadhuu jedhe sammuu qabda gowwummaa si keessa jirtu gowwaa fakkaadhu hooti maraataa fakkaadhu. Amma achumarraa eegalee ganda Oromoo kutaa 10 guutuu afaan Oromoo dubbadhaa gaafa Ingilizitti ol hin guddanne. Oromoo kutaa 10 guutuu bakka takka walitti arrabsuu eegala. Har'aasee nama 9 dhufu guyyaa jalqaba nama arrabsuu eegala. Nama 8 nama 9 ta'achi dhuftu gasdii ol dhaqe waan fedhe jedheen eessarraa dhufte kutaa kamirraa dhufte eessa Oromoo maali ati maali eessa dhalatte Oromoo ta'uu keetuun beekamu arrabaan boo Indalan kunillee burnama lama qabatee gaddu. Guyyaa kaan nama 50 nalaal guyyaa kaan nama 100 nalaal yoo 7 geetta yoo nama 600 nalaal. Arrabsoon kun gaariidha. No. Karaa ittiin miidiyaa gara uummataa makamu argachuu jira malee jibba namaa qabaachuun. Akkas. Fakkeenyaaf Wallaggaa, Shawaa, Harargee, Jimmaa, Booran kutaa 10 bakka takkatti arrabsaman kan kophatti wannaa godhan jiru. Yoo akkanatti sabaaf saba Oromoo kutaa 10 guutuu akkana walitti waan fedhe jedhee arrabsu kana jibba qabaadhee osoo hin taane gara uummataa gara miidiyaa keessa seenuudhaaf. Karaa miidiyaa ittiin seenu jiru nama tokkollee irra jibba qabaadhee yookaan kutaa kana qaqqabee kutaa kana ol qabuun. Arrabsoo kaaniin osoo itti fufu gara miidiyaa seenee amma beekamtii argattee jennaan arraba kaanillee qannasuu eegala. Anarraba kan istootu waliin namallee na jala batatti. Nallaa namallee kan laafii seenu. Arraba dhiisee miti. Wanni irraa laalan wayii jiru. Arraba eega dhiise gara miidiyaa dhufe karaa arrabaatiin dhufe ammallee na laaluu didan viidiyoo laayikii naan godha. Viidiyoo laayikii seenullee na jala dhufa. Uummanni kun akkam fedhe jedhee uffata carqii keeyyatee daaraa mataa naqatee as ba'e malee. Tole egaa utuu gara uffata sana uffattee gara asiin bahini jalqaba namootumallee fakkeenyaaf amma gama tiiktaakii irratti namoota feministaanii beekamanii jiran Mubaarikiin illee Riyyaa Keetii Asilii warroota sanallee arrabsaadha kanatti turte. Mee yeroo sana fakkeenyaaf akkan yeroo sanatti quba qabutti gama giiftii irrattidha kanatti isaaniin arrabsitu. Maaliif uummanni? Onni takkaa kennu biloogii godha sabati. Akkasii. Ammayyaa takka matarra nageettee naan biloogii godha. So amma garuu deebitee isaaniin illee waliin saayiba taateeti kanatti jirtu gaa. Waraana dhiyeesse. Gama nama kamii nun arrabsinii nun jeeqinii maal jennaani gaafa isaan giiftii argatanii geema taphatanii waan geema jedhanii nama geema taphatu iyyuu arrabsa gaafa. Osoo akkasiitti warrumaan na dhiyeessuu eegala. Keessannaa barreessanii tuqinii nu rabbashinii giiftii yoo barbaadde sii kenninaa leencallee wasee sii kennaa nu jeeqinii gama keenya koottuu na dhiyeessuu eegala. Akka isaan miidhu arganii jennaan na dhiyeessuu eegalanii jennaan bakka itti makame illee inni irraa jabbise. Atis itti makamtee amma giifteera dhasi. Nu waliin jiraa duraan jedhan. Tole gaayyee erga san booda waan hundumaa dhiisee akkasitti daaraa dibadhee uffata sana uffadhee gadi beetanii uummata kofalchisa jettee jirta. Garuu utuu san gara sana naqin dura akkamitti immoo arrabsoo san dhaabde? Arrabsoo sammuu? Akkamiin dhaabde namatu abbaa abdii arrabni kun siif gaarii miti jedhee si gorsee moo ofuma keetiin dhaabdeetu chaalenji kan biraa fide? Haalli kun yeroo tokkotti manannaa dhufan bakka dalagaa hoteela dalagaa achiin naa dhufan guruppii jaalatanii naa dhufan hattaa maallaqa hattaa USA irraa erganii hatta namni doolarii 600 ergee namni san ajjeesii viidiyoo waraabee naa erge jedhanii dallansuu dallananii. Arraba sanarraa kan ka'e jechaadha. Nama arrabsa ati akkan siin jedha gassi qabaa nama dhagaa malee. Sirriidha. Achumarraan akka mulaalee duraanuu hammeenyi garaa keessaan qabu beekaatuma godhu jira. Waan waliin ammallee heddummeessee jira.
amala dhabuun kana caala gaarii miti achuma dhaabe uumamaan komedii of keessaa waan qabuuf ammas gama komedii dhufe jechuudha. Egaa erga gama laayifii gubbaa TikTok irratti fakkeenyaaf gaafa giiftiin sii kennamu sanii keessumatti kuffiyaan jaallattu. Kuffiyaa kanatti areeda qabuu fi kan mataa irratti gadi kaa'u. Koofiyaan ijaarsaati miti. Laala Oromoon hin beektamu. Yoo koofiyaatti kaanillee akkanuma waliin tettee. What's wrong man? Koofiyaa matatti kaanii miti. Koofiyaa suuta ijaarsaa ta'uu hin beektu Oromoo. Wallaahi nama Oromoo tokko koofiyaa sun mata kaanii waliin taa'u arge. Osoo biri jiraatee harma dha'uu fedhu. Koofiyaan kamaan guddichaati. Kamaan guddichaati hin beekayee. Warra soddaa. Ka warra soddaa. Warra soddaa. Koofiyaa san giccisi godhannaa ati jaarsuma fakkaata. Bakka. Jaarsa fakkaachuu irraa nama koofiyaa san sii kenne bilookii godhuu na wayya jedhee bilookii firraa godhu. Bilookii goota jechaadha yeroo san. Dhiisu nama koofiyaa naa kennan. Tole. Kana dhuunfatan immoo. Yeroo libbii san sii kennan. Siin jarra. Jaalalaaf si dhuunfatan. Tole giiftii keessa giiftii sii kennamu liivii gubbaa irratti maal jaallatta? Kiisiingi. Kiisiingi. Afaan kan jalatti kan ciise arma kan jalchite. Jedhaa abeet yoo siin nama kana dhuftu. Kisee gadi akkasitti arraabbadhaa yoo siin kana dabarte. Kiisiingi onne kiisiingi osoo indisii allaayii fi seenurraa jalqaba irraa haga dhumaa kiisiingi sun callaan natti ol darban. Haga dhuungadhu raftee baabbaree. Tole abbaa abdii fakkii egaa tiiktaakerii Oromoo jiran keessaati eenyuun irra jaallatta? Nama jaallatu hin jira? Nama akka malee jaallatu moo? Tiiktaakii Oromoo keessa namni akka malee jaallatu Mubaarak. Mubaarak Musammaa. Gisee takka kee akkana deema malee gadhaabbannaan qabu. Guyyuma garii kaate kalee waliin kofaltee waliin taphattee maarree jettutti adda dallanee kataa'u kan waa arrabsa. Waa arrabsa jennaan namni isa tokko hin dhiisu. Namni isa tokko mataa gaddeebisee dhukkee irraa kaasa. Tole ka dubartoota jiran keessaa Makiyoo Nasiraa irra jaallatta. Ani mircaan si filannoon sii kenna. Makkiif Nasiraa? Kamirra jaallatta tiiktaakerii? Nasiraan maraattuu makkii. Makkiin laal yoo dhaabaan bareedu, yoo dubbattuun bareedu, yoo dubbatturraa bareedu, yoo hojjetturraa bareedu, waa hundaanuu amalaan, haalaan, hojii waa hundaan. Nasiraan gisee garii maraataa jaalatti, gisee garii sheeka jaalatti, gisee garii ani waboo jettu, gisee garii ani sheeka jettu. What's wrong? Mataa sii maaltu kee jedhu. Nam tokko akkamitti waan hedduu waliin ta'e magaalaa waliin qaqqabbata. Inni ruutii banaa mana fuudhee Tole egaa abbaa abdii siif Nasiraan kanaan dura tiiktaaka gubbaa irratti akka wal jaallachuu wayii akkas ture dhugumatti wal jaallachaa turtan immoo ajandaa uummataa kennuufidha tiiktaaka gubbaa irratti siif Nasiraan. Akka jaalatti namni miidiyaa iyyuu irraa qabu. Dhugaa sitti yaadu. Nama tokko kan miidiyaa irra jiru keessumaa shamarran inumaa jaallatti irraa qabu. Osoo inni akka ta'e boolee dhufu. Ashaangulitti na fakkaatu malee nama natti fakkaatu. Amma fakkeenyaaf gaafa tiiktaaka gubbaa irratti keessumaa ijoolleen amma warri soddaa kun babbareedanii gaafa dhufanii si waliin gaafa taphatanii nama miira jaalalaa keessa galee fakkaata sun sobaa jechuudha. Haguma jirra sun nama booharsuuf nama gartee xiqqoo dabbarame booharsuuf malee wannan jaalalli achirraa na qabtee nama san jaalattu waan takka jirtu jaalatti anaaf nama san jirtu homaa. Tole. Isaan naa barreessanii. Ati jaalala yoo dhabdeef iyyuu immoo isaan biraati fakkeenyaaf namoonni tiiktaaka gubbaa irra si arganii si beekanii amalli kee yookiin qoosaan keetti tolee gaaffii jaalalaa si dhiyeessan hin jiranii? Guyyaadha nama dhibbaa fa'aa dhufa shamarran hin dhufti hedduu dhufa akkanuma laaleenis takkaallee deebisaan deebisuuf gisee achi jiru ka achi jiru gisee lafa jiru ka lafa jiru anaa lafaatii fi anaan achirra walatta. Gisee achi jiru namoota booharsuuf malee wanni biraa kan hammeenye qabu waan jibba namaaf qabu waan amala gadhee namaaf qabu takkaallee hin jiru. Namuma booharsuuf sammuu namaataan booharsuuf malee waan takkaallee hin jiru. Achirra naa dhuftee waliin taphannee akka fedhe wal goonee wajjin fataa jennee karaa jaalalaatiin naa dhufta never sirraan qeeba. Yoo fedhiin bareedaa miti mudhiin asii jirtu dhiiruma waa'ee jaalalaa achirratti. TikTok irra nama jiru tokkollee hin jaalladhu. Waan shamara jedhan. Okay, tole. Diyaa fayyadama. Galatoomii. Egaan daawwattoota keenya turtii abbaa abdii waliin gochaa jirtu takka bu'aaraa jirtan abdii qabna. Ammallee turtiin keenya akkuma tifeetti jira. Nu faana bu'aaraa koflaa taphadhaa isiniin jechuu barbaada. Egaa abbaa abdii
yeroo darbe keessa tiktaaka gubbaatti ruulii fi seentee fayyadamaa jirtu si qaban oduun jedhu dhagahamee ture. Nullee yinuu bilbilaniiti mucaan kun bakka biyya isin jirtan jira mee adda baafadhaa wanti kun dhugaadhaallee namni jedhee keessaan nu gaafate jira ture. Mee taateen sun maaltu ta'ee dhuguma qabamte moo uummataa fi ajandaa kennuufidha sobas kan jedha wanticha jiru waan ta'eef mee sannan dhugaa jirtu nuufi. Dhugaan jirtus ni jirti. Waan hin jirrellee ni jirti. Waan sun kishoo wal keessa jirti. Ayyee. Gagguu sanitti bakka biyyi tullee na dabbartee biyya tanallee deemullee sammuu keenya jirti. Sariirraa kan ka'e biqiltuu narra saamichi kabiraa gaggeeffamee jira. Saamicha namni biraan arginu qofti beeku. Dallansuun taallee na kee jirti. Sanirraa kan ka'e osoo laayifii irra jiru hoggosa namni hedduun na laalu jira. Wanti raawwatamtee jira. Garuu waan agas maraatii miti. Osoo dallansuun namni biraa miidhaan irra geesse jiru namni sullee laayifii irratti akkasitti wannaana godhee jennaan dubbii walitti dhufti. Isii walitti dhuftee jennaan inuma callisee an callisee laayifitti hundee binachumaan hafee jennaan nasraan gaafas akka malee walitti dhiyeenya qabna waan taateef isiin waan kana oo'ishuu turte akkanas laayifii irra qabanii akkanas saamanii akkana maarree jedhanii dubbii facaatee namni guutuun laayifii seenee waan kana haasa'u jira. Hoggoon laayifii deebi'ee jedhu miidiyaa irratti dubbiin akkasii facaatee waan jirtuu fi uummata deebi'ee kijibuurraa bakka oomishaan jedhansa fudhate jedhee waliin amane akkasii dubbiin akkas taate. Taateen kan wanti ta'e jira garuu sun hundi immoo dhugaa mitiidha kanatti jechuun jirtu. Hagi ta'e dhugaa ni jirti hagi sobaallee ni jirti. Amma fakkeenyaaf yeroo sanatti namoonni gama tiktaakiidhaan illee wanti dubbiin kun sobadha dhugaan keessan jiru wanti uumameen jiru abbaan abdii ajandaa nuuf kennuufidha malee sobadha kan jedhan jiru mee kanarratti otoo maal jetta yaadi kee? Warra ajandaa nuuf kennuuf jedhu sun isaaniyyuu ajandaa dibaa barbaadu dhufan malee wanni uumame ni jira. Garuu achirratti gaafa na qabanii akkasitti wannaa na godhan sanii bakka biraatiin na saamanii jiran. Bakka namni tokkollee warri miidiyaa tokkollee quba qabne saamamuun kiyya ni jirti. Garuu gaafa laayif irratti qabanii akkasitti naan deeman sanii wanni miidhaa hedduun narraan gahan hin jirtu. Guyyaa san duratti akka kaleetitti miidhaan sirra gahee jechuudha. Miidhaan narra gahee ijoolleen takka nama wayii nabbittee gaafasii akka malee ganda Oromoo kan waliin naqee kutaa kutaa nama arrabsaa. Gaafasii gama kutaa Oromoo kutaa kudha takka keessaa yeroo hedduu bakka gama Wallaggaa kana miidhaan hedduu irra gahaa. Uummatuma akkasii dhumatu sanii miidiyaan beekamtii argachuuf jecha nama arrabsuutu. Sanuma keessaan lafa jalaan ijoolleen nama wayii nabbittee ijoollee ta'een taarmi jirtu tana ijoollee amalirra dalayduu. Ani paangaan hojjechuu ture hoteela wahii tokko waan galu karatti na eeganii na tumanii telefoonallee narraa fudhattee maallaqa waan qabullee narraa fudhattee ganna dhiifte ijoollee. Tolee asirratti jennaan ka dallansuu san qabu gaafa kaanii laayifirra nama wayii na dhufee waan hin taane akkasii narra raawwatee bakka dubbii sanumaa walii kontaakti taatee miidiyaa facaate jechuudha. Tolee asirratti sabamuun guyyanii jira. Asirratti amma fakkeenyaa fi sababan nama arrabsuudhaaf yookiin sababan ganda arrabsuufidha taateen kun kan irratti ta'e jechuun jirta. Taatee kana asirratti hojjechuun dura namni si gorse yookiin immoo waan kana dhiisee sitti dubbate jira. Mana naa dhufan bakka maratti bakka hedduutti sheekonni dhufanii maanguddoon dhufanii kutaa Oromoo kutaa kudha takka keessaa namni garaagaraa dhufee karaa faamiliitiin na gorsanii karaa maanguddootiin na gorsanii karaa hiriyyaatiin na gorsanii karaa hedduun na gorsanii gorsasanii illee adda ta'e tokko fudhateetiin jira. Nama hedduutti si gorsa namni si jaalatus nama si jaalatu. Namni si jaalatu si dhiyaatee si gorsaa waan kana dhiisii wanni kun siif hin maattu miidhaa sirra gahaa jedhee si dhiyaatee si gorsa. Namni si jibbu ammoo sinu waa dhufee siif hin himu deemee miidiyaa irratti waan kijiba haasa'a. Waa'ee kee waan kijiba haasa'a. Footoo poost godhee ebaluun kun akkanaati dur nama akkanaa ture dhufee keessan si hime hoo. Silaarraa deebita waan sana irra. Arguu jira keessan si barreessoo obboleessa kiyya wanti taatu jedhee si himuu qabu malee amma namoota garii jira kan bakka hedduu tokko na dallansiisu. Miidiyaa isaanii irratti ol baasanii feesbuuk irratti poost godhanii abbaan abdii akkanaa ka amala hin qabne nama gadhee nama akkanaati jedhee waan hedduu poost godhu. Keessan naa dhufee hoo
dura na gorsi achi booda ergan gorsa isaa fudhachuu dideen boodatti dhaqee waan san poost godhee namoonni akkana kan fa'an gadi galoo namaa jedhee akkasii bira kutu namatti lakkaa'amu.